Barattoonni qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramtanii tokkoftan baga guftani. Kufuun keessan isin fayyadamoo isin miidhalaati. Viidiyoo kana keessatti barattoota qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa qoramtanii kuftaniif gorsa isin fayyadu qabxiiwwan ja'a maal gochuu akka qabdan isinitti hima. Hagadhuma viidiyoo kanaatti yoo na waliin turtan baay'ee fayyadamoo ta'a. Baga guftan kanan isiniin jedhe milkaansa dhabuu yookiin kufuu keessanitti gammadee osoo hin taane waan an jedheefan qaba. Maaliif akkan isiniin jedhes dhuma viidiyoo kanarratti isiniif gala. Naaf galaan umurii waggaa 18 yookiin 19tiin kutaa 12tti yeroo kuftanitti baay'ee firaastireetir ta'uu dandeessu, baay'ee disappointed ta'uu dandeessu, baay'ee yaaddoo keessa galuu dandeessu, yaada kana hubachuu dadhabee miti wanti baay'een bitaa isinitti galuu danda'a, garamitti akka deemtan wallaaluu dandeessu. Kanaafuu ani obboleessi keessan maal gochuu qabdu, garamitti deemuu qabdu, yeroo kanaan booda murtoo yookiin disishiniin isin fudhachuu qabdan kan akkamiiti kan jedhuun isin gorsaa. Hagadhuma viidiyoo kanarratti yoo na waliin turtan baay'ee fayyadamoo taatu. Qabxiiwwan ja'a maal akka hubachuu qabdan yookiin immoo maal akka gochuu qabdan isinitti hima. Qabxii inni tokkoffaan kanan isinitti himuu barbaadu karaan ittiin milkaa'an yuunivarsiitii qofa miti. Yuunivarsiitii is not the only way to success. Namoonni baay'ee yaada duubatti hafaa qaburraa kan ka'e namni tokko kan inni milkaa'u iddoo guddaa kan ga'u yoo yuunivarsiitii galee qofadha jedhanii yaadu. Kun garuu dogongora guddaa. Yeroo teenya yaadnutti warra har'a yuunivarsiitii hin galle hundi isaanii jireenya isaanii boruu warra yuunivarsiitii galeetii gadi waan ta'u namatti fakkaata. Kun garuu dogongora akka kana miti. Faallaa kanaatti namoonni baay'een barnoota qalamaa kanaan dagamanii yookiin dogongoranii jireenyi isaanii kan rakkina keessa jiru hedduutu jira. Fakkeenyaaf barsoota yuunivarsiitii yoo fudhattanii barumsa beekuu, waan kitaabarra jiru beekuu, tiyoorii beekuu, garuu piraaktikaalii waan lafarra jiru tootaalii hin beekan. Jireenyi isaanii rakkina guddaa keessadha kan inni jiru. Fakkeenyaaf Addis Ababa yuunivarsiitii irraa biizinees inda ikoonomiksii barsiisuu, biizineesii garuu isa kitaabarra jiru malee biizineesii isa sadarkaa tiyooriitti chookiidhaan barreessan malee biizineesii lafarra jiru hin qabanis hin beekanis jireenyi isaanii homaa biizineesii faana wal fudhan. Namoonni inni kaan garuu kutaa 8 barumsa dhiise, kutaa 10tti, kutaa 12tti kan barumsa dhiise tiyoorii biizineesii hin beeku, biizineesii isa kitaabarra jiru hin beeku, riyaaliitii garuu biizineesii lafarra jiru hin hojjetan, impoorti ekspoorti godhetanii qabeenyaan barsoota yuunivarsiitii irraa fagaatee argamu. Egaa barsiisaa yuunivarsiitii waa'ee biizineesii barsiisaa oolee ofiisaa immoo biizineesiin hojjenne moo nama barumsa hin baranne garuu biizineesiidhaan warra yuunivarsiitii barsiisuu irra caalutu wayya jedhu. Isinumti murteessa. Kana yeroo isiniin jedhu barumsi tootaaliin fayyadu jechuu komite. Namni hunduu barachuu akka qabu itti amana. Kutaa tokko amma 12 barachuun dirqamadha. Eenyumtuu barachuu qaba. Namni hin baranne gubattafummaa yaadaa qabaata. Kunuma gaaffii tokko hin qabu. Namni hunduu barachuu qaba. Garuu kutaa tokko amma 12tti erga baratee booda isa 12 boodaan jiru abbaa isaatu murteeffata. Barumsatti fufuu, biizineesii hojjechuu, waan garaagaraa shaakaluun murtoo abbaati. Karaan ittiin milkaa'an yookiin daandiin milkaa'ansaa yuunivarsiitii qofa miti kanan isiniin jedhe maal fedha beektu? Namoonni addunyaa keenya irratti amarra sooressota ta'an akka namoota milkaa'anii yookiin namoota gurguddootti ilaalaman hedduun isaanii hundumaa yuunivarsiitii galanii ba'an isinitti fakkaata. Mee akka fakkeenyaatti abbaa qabeenyaa maayikiroosooftii Biil Geet yuunivarsiitii galeetiniin drop out godhee bahe. Maaliif maayikiroosooftii hundeessuuf jecha yuunivarsiitii yeroon gubu jechuudhaan yuunivarsiitii dhiisee bahe. Har'a addunyaa kanarratti abbaa qabeenyaa beekamaadha. Biil Geet yuunivarsiitii drop out godhee yuunivarsiitii addaan kutee maayikiroosooftii hundeessuuf erga yuunivarsiitii irraa bahee booda hiriyoonni isaa yeroo inni yuunivarsiitii baratutti isa waliin turanii yuunivarsiitii irraa eebbifamanii kaanii dhaabbata Biil Geet keessatti dhaqanii qaxaraman. So yuunivarsiitii galuun dirqamadha. Namni yoo yuunivarsiitii galee qofa milkaa'e jedhama. Isinumti deebisa. Abbaan qabeenyaa feesbuukii Maark Zuukenberg yuunivarsiitii beekamaa biyya Ameerikaa Haarvaard irraa drop out godhee bahe. Innis feesbuukii hundeessuuf jecha yuunivarsiitii yeroo gubu jechuudhaan yuunivarsiitii dhiisee bahe. Har'a infiluensii inni addunyaa irratti qabu, qabeenya inni addunyaa irratti qabu, hojjettoota kumaatama meeqa kan inni qaxaree hojjechuu isaanuma hundi keenya beeku. Biraazil ati garuu Itoophiyaa keessatti yuunivarsiitii maafaan galuu dida jettee hin booyi. Isuma galtee Arsii yuunivarsiitii, Wallaggaa yuunivarsiitii yoo baay'ate immoo Addis Ababa yuunivarsiitii galta yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa. Warra akka Maark Zuukenberg garuu Haarvaard yuunivarsiitii beekamaa biyya Ameerikaa drop out godhee baha kaayyoo isaa milkeessuuf. So walumaa galatti pointiin kun inni tokkoffaani yuunivarsiitii is not the only way to success. Karaan milkaa'insaa yuunivarsiitii qofa miti. Warri dabartan baradhaa hin baratin jechaan garuu warri kuftanis immoo bahuun barbaachisu. Oopshinii garaagaraa hedduutu nuun jira. Ija keessan tokko yuunivarsiitii qofarra keessanii maafaan achi galuu dadhabee jettanii bahuun hin barbaachisu. Naa galaan infiluensiin maatiin jira, infiluensiin hiriyyaan jira, maatiin namatti gadduu danda'a, ekspekteeshiniin maatiin isinirraa qabu, ekspekteeshiniin isin ofiif qabda, wanti garaagaraa kan nama miidhu, kan firaastireet nama godhu baay'een jiraachuu danda'a. Kanaafuu namoonni gurguddaa addunyaa irra jiran hedduun yuunivarsiitii drop out godhaniitiin garuu haga kana milkaa'oo ta'aniiru, haga kana addunyaa irratti infiluensii qabaachuu danda'aniiru. Kanaafuu
atis yuunivarsiitii galuu dadhabuun kee irraa boru hin milkooftu, boru tasumaan guddattu, boru nama guddaa hin taatu jechuudha. Kanaafuu kaayyoo kee irratti xiyyeeffadhu, oopshinii jiru ilaali, inuma guddattaa inuma milkooftu. Poointii inni lamaffaan ani isinitti himuu barbaadu evaluate yourself. Evaluate of godha, of madaali. Ufaatii si mudate kan externalize goote ministeera barnootaa akkasina godhe, Biraanuu Naggaa akkasina godhe, maatiidhaa eenyudha jechuun hin barbaachisu. Rakkina si qaqqabeef itti gaafatamaan suma ta'uu qaba. Tarii baadiyyaatuun kana keessa galchee laata? Tarii effectively yeroo kee ittiin fayyadamne ta'a laata? Tarii hin qo'anne, tarii yeroo kee ofirratti gubaa turte sababni ati kutaa 12tti kuftee maal akka ta'e ofuma kee evaluate of godhi. Evaluate of gochuun kee jireenya kee boruutiif dogongora sun akka hin deebineef si fayyada waan ta'eef sababii kanaafuu kufee jedhiiti ofitti murteessi. Sababuma keettidha malee sababa nama biraatti, sababa Biraanuu Naggaatti, sababa ministeera barnootaatti, sababa abaloo galuuttan kufe jettee nama biraarran kaa'e. Jireenya keetiif itti gaafatamaan si waan ta'eef. Kanaafuu evaluate of gochuun kee jireenya keessa boruutiif akkamitti akka deemuu qabdu dogongora keessa kaleessaarraa akka barattus fayyada waan ta'eef please evaluate yourself. Qabxii sadaffaan ani isinitti himuu barbaadu immoo abdiin kutatiiti. Garaagarummaa guddaan nama lubbuun jiruu fi nama lubbuun hin jirre gidduu jiru abdiidha. Namni waan lubbuun isaa keessaa bahe abdiin qabu. Kan lubbuudhaan lafarra jiru garuu rakkinni fedhe yoo isa mudate balaan kamiyyuu yoo isarra gahe abdii qaba. Namni lubbuudhaan lafarra jiru boru guyyaa biraati. Boru abdii biraatu jira. Guyyaan boruu maal qabate akka dhufu hin beekamu. Kanaafuu gonkumaayyuu abdiin kutate. Abdii kutatte taanaan jireenyis si dhumachuusa. Kanaafuu oopshinii jiru ilaali. Haamileen dhabiini matuma jireenya kee irratti abdiin kutate. Tokko ija kee yuunivarsiitii yookiin immoo barnoota qofarra keessee abdii kutachuun hin barbaachisu. Karaan ittiin baratan yuunivarsiitiis ta'uu baatu ammayyuu oopshinii hedduutu nu jira. Guddachuudhaaf ammayyuu carraa bal'aatu nu jira. Milkaa'uudhaaf ammayyuu carraa bal'aatu jira. Iddoo guddaa ga'uuf ammayyuu carraa bal'aatu jira. Qabxii arfaffaan immoo alternaatiivii yookiin immoo oopshinii naannoo kee jiru ilaali. Filannoo garaagaraa naannoo kee jiru ilaali. Juruunfatteetumaanii dirqama jekee yuunivarsiitii irra keesse inni utuu milkaa'in yeroo hafutti kana booda abdiin hin jiru jettee taa'e. Oopshinii hedduutu nu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf teeknikaa fi yuunivarsiitii mootummaa yoo waliin madaalle karaa baay'eedhaan teeknikni barnoonni teeknikaa yuunivarsiitii irra baay'ee booyyee qaba. Ani yuunivarsiitii baradheera argeera. Yuunivarsiitiitti yeroo barattu illuuzinii waan lafarra hin jirredha kan achitti barattu. Teeknikni garuu waan qabatamaa ta'e waan achi baatee ittiin hojjechuu dandeessu waan lafarra jiru baratta. Kitaaba qofarratti kanaaf osoo hin taane piraaktikaalii baratta. Kanaafuu barnoota teeknikaa fakkeenyaaf elektiroonik meentiinaansii iddoo baratteetta ta'e silkii suphuu, kompiitara garaagaraa, meeshaa elektiroonik diivaazii garaagaraa suphuu fakkeenyaaf iddoo teeknikaatti baratte boru gaafa achii baatu manumatti innoo shibalte silkii yoo keessatti suphuu eegalte birrii meeqa akka irraa hojjettu yaaddeetta. Yuunivarsiitii keessatti garuu waan piraaktikaalii ta'e waan dhugumatti waan si dandeessisu wanta ati baratu tokko hin jiru. Waan waraqatarra jiru, waan kitaabarra jiru, waan sadarkaa tiyoorii qofarratti hafu baratta malee beekumsa lafa bu'ee jiru beekumsa piraktikaal ta'e barachuu hin dandeessu. Kanaafuu yuunivarsiitii galte illuuzinii sun barachuu mannaarrayyuu siif teeknikatti waan lafarra jiru waan qabatamaa ta'e waan borittiin hojjechuu dandeessu, waan borittiin biizineesii dhuunfaa kee raangochuu dandeessu, waan borittiin biizineesii bantee namoota yoo qaxartee warra yuunivarsiitii galachii bahee yoo qaxartee ittiin of jijjiirtu hojjechuu dandeessa waan ta'eef carraa teeknikaa barachuu qabda taanaan teeknika baradha. Fakkeenyaaf yeroo tokko intarnishiippii irratti ijoollee yuunivarsiitii barachaa turanii fi ijoolleen teeknika barachaa jiran intarnishiippii ba'aniitiin lafa hojiitti wal argan. Ijoollee yuunivarsiitii barachaa jiran waa waraqatarra jiru malee waan lafarratti hojjetamu sirrii isaa hin beekan. Warra teeknikaa garuu piraaktikaalii baratu waan ta'eef ijoollee teeknikaa dhufteetu ijoollee yuunivarsiitiif haala jiru ibsee piraaktikaalii waan jirutti agarsiisa. Kanaafuu kan laallamu maqaan isaa digirii ta'uu waraqaan isaa digirii ta'uu isaati. Maalan baree maaltu naa galee boru maalan ittiin hojjechuu danda'a kan jedhu laala. Ilaalcha namni sii qabu waan garaagaraa osoo hin taane piraaktikaalii dhuguma isa kamtu irra na fayyada kan jedhu laala. Kanaafuu oopshinii naannoo kee jiru kamiyyuu opportunity jiru oopshinii jiru itti fayyada. Qabxii shanaffaan ani isinitti himuu barbaadu hin yaaddayina. Stay positive. Sammuun keessan positive yaaduu qaba. Har'a yaaddofteedhaaf, dhiphatteedhaaf, canqamteedhaaf wanta ati fiduu dandeessu dhukkubaa fi dhibee dhiphina ofitti fiduurra waan darbe faayidaa tokko hin qabu. Namni tokko haala isa mudateen yaaddayeedhaaf, canqameedhaaf jireenya isaa irratti wanti inni dabalu tokko yoo jiru. Kanaafuu yaadda'uurraa, dhiphachuurraa kan isin gochuu qabda waan gochuu dandeessan gochuu, opportunity jiru fayyadamuu, goolii wayii kaa'udha jireenya keessan keessatti goolii seet gootaniitiin daandii irra deemuu qabdan ilaallattanii adeemuudha malee har'a yaaddoftaniidhaaf, har'a dhiphattaniidhaaf wanta dhalatu wanti dhufu hin jiru. Kanaafuu goolii seet gochuu qabdu. Otoo yaaddeen otoo dhiphatin carraa jiru laaltanii carraa jiru
garatti goruu qabdan murteeffachuudha jechuudha kan isin irraa eegamu malee yaaddoon sirrii miti. Akka har'a sanitti fakkaatu kana miti. Waanuma yuunivarsiitiin galee waan jireenya keessaa baatan waan abaasii yookiin balaa wayii isinirra bu'e isinitti fakkaati. Har'as opportunitii baay'eetu jira, carraa baay'eetu jira. Sammuun keessan yaaduu danda'eera taanaan, sammuun keessan poozitiivili yaaduu danda'eera taanaan opportunitii gurguddaa, carraa gurguddaa jira boru ni milkooftu. Kanaafuu please stay positive. Qabxii inni dhumaa fi inni ja'affaan ani isinitti himu learn continuously. Itti fufinsaan baradhaa. Itti fufinsaan baradhaa yeroo isin jedhu dirqama barnoota akaadaamikaal ta'e yuunivarsiitii yookiin kolleejjii iddoo ta'e galamee baratamu ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu sammuu keessan irratti itti fufinsaan beekumsa dabaluun itti fufinsaan update gochuun barbaachisaadha. Yeroo har'aa namatu hin beeku malee barnoonni salphaatti baratamuu danda'a. Namni yuutuubii irra taa'ee manuma isaatii barumsa garaagaraa waan addunyaan keessatti salphaatti hubachuu danda'a. Har'a ijoollee baay'een kan irraa maallaqa hojjechaa jiran viidiyoo ediit gochuu ta'uu danda'a, giraafiksii hojjechuu ta'uu danda'a, sooshaal miidiyaa maarkeettingii ta'uu danda'a. Aksesiinsaa hedduudha. Ati beektee iskiilii diiveloop gochuu dandeessita taanaan, ati teessee obsitee barachuu dandeessita taanaan salphumatti guddachuu dandeessa. Rakkoon ijoollee keenyaa garuu waan isaan fayyadu caala waan isaan hin fayyadne irratti yeroo dabarsu. Tiiktookii waan viidiyoo namni gadhiise ilaalaa oolu, yuutuubii irratti viidiyoo callisee namni qoosaa fi tapha faayidaa hin qabne ilaalaa oolu uumamaa jireenya kee irratti faayidaa hin qabu. Yoo dhuma ilaaltallee yuutuubii fi tiiktookii irra waan taate ilaaltu waan baruu irratti si fayyadu ta'uu qaba. Hamma waan boru si hin fayyadne qoosaa qalbii piraankii namni gadhiisu ilaalaa wantu waan si fayyadu ilaali. yuutuubii irra barumsa si fayyadu. Ani ittiin boru galii gurguddaa argachuu dandeessu hedduutu nuun jira. Firiilaansingii garaagaraa hojjechuun ni danda'ama. Kanaafuu opportunitii jiru yoo ilaalte itti fufinsaan apdeetii of godhe itti fufinsaan waan addunyaan keessa jirtu barachaa yoo deemte boru iddoo guddaa ga'uu dandeessa. Kanaafuu dhumarratti kan isinitti himuu barbaadu jireenya keessaniif itti gaafatamaa isinumaadha. Rakkoo isin mudateef eksternaalaayiz gootanii qaama wayii ministeera barnootaa maatii eenyu hin komatiina. Isuntu itti gaafatama. Kan qoramee isinidha. Kan qormaatti jechuu dadhabee yookiin immoo isinidha. Kana jechuun garuu gonkumaa boruu milkooftanii guddattan jechuudha. Pointiin koo abdii guddaa jira. Amma carraa hedduutu nuun jira. Sammuu keessan hojjechiisa. Opportunitii jiru fayyadama. Teeknika barachuuf qabxiin keessan isin gashinan teeknika baradhaa. Monuma keessan taatee yuutuubii irraa giraafiksii, viidiyoo ediitingii, wantoota garaagaraa sooshaal miidiyaa maarkeettingii waan barachuu dandeessan baradha. Namoota wajjin neetwoorkii uuma. Yoo isiniif danda'ama ta'e immoo biizineesii sasalphaa. Fakkeenyaaf maatii irraa birrii argachuu dandeessu yoo ta'e immoo biizineesii salphaa waan boruttiin guddachuu dandeessan waan harka keessan irra jiruun eegala. Kanaaf abdii guddaa jira. Yaadda hin asiniin jechuun barbaada. Gorsi kun dhuguma na fayyadeera jettanii yaaddoote koomentii na barreessaa. Viidiyoo kanallee laayik gochuudhaan akka namoota bira ga'uun taasisaa. Akkasumallee hiriyoota akka keessaniitiif sheer godhaa. Ani gammachuu bu'aati waan waliin turtaniif galatooma nagaan tura.